Egaa seenaa Oromoo namni karaarraa jallise nama jalqaba. Egaa nama jalqabaa jechuus baannu namni jalqaba waa'ee Oromoo kana tuffiidhaan barreesse Qees Baahiree nama jedhamudha. Namni kun mata duree irratti seenaa isaan ibsuu barbaada jechuudha. Seenaa isaanis waan wal qabatu tokko tokko. Namni Qees Baahiree jedhamu yookaan immoo dabtaraan kun eenyu ka jedhu amma yoonatti namni bare hin jiru jechuudha. Nama hin beeknu eenyumtuu hin beeku. Warri isa galateeffatus isa hin beeku. Warri isa balaaleffatus waan beekuu hin qabu jechuudha. Kan barame barreeffama inni barreeffame kan. Egaa maqaan barreeffama isaa seenaa Oromoo oduu maaloo jedhee barreesse. Seenaa Oromoo hin jenne maqaa Oromootti moggaasee jira. Maqaa sanaan kaa'ee maqaa jalqaba eenyudha inni eenyu ture isa jedhuufi darbaa darbii oduun dhagahamee wantoonni uummanni jedhu hin jira. Namichi kun nama xiqqoo ta'ee naannoo Gadaamii Waldibbaa Gadaam jedhan keessatti nama guddateedha jedhama. Achitti afaan Giizii barate jedhama. Achirraa ka'ee gara kaaba shawaa amma isaan jedhan kanatti Shankooraa Taglut ta'anii galuu jedhan kana keessa lafoota jiran kana keessatti bataskaana Libaanos Dabra Libaanos jedhanii moggaasan kana keessa deddeemanii achi keessatti kan turedha. Barreeffama isaa keessatti waan bakka jireenya isaa Gaamoodha jedhee caqasee jedhaniiti. Bakka jireenya isaa kana Gaamoo jedhanii Gaamoo maaramii bakka gara Koonsoo kana gara Gaamoo gara Arbaa Minci kana. Haa ta'uuti dhuguma bara sana keessa namni akka Oromoo jibbu achi keessa jiraachuu danda'a achiin deeme eessan kaaba shawaa dhufee Sarxadingiliin fi warra wajjiniin gabaasa isaa barreessaa ture kana wajjin hojjechuu danda'amu Sarxadingiltu walitti qabee busheeramoo kuni gaafidha jechuudha. Kanumarraa kaanayyuu waan baay'ee itti hilmaamuu dandeenya. Namichi kuni naannoo Gaamoo akka kotteedha nuun jenne beekamaadha. Amma keessa darbanii naannoo sana uummata Giiziitti ture faa jedhu. Egaa ta'uu inni haa turu rakkoon qabu. Namichi kun garuu bakki seenaa isaa kaaba shawaa fi walloo keessa hin baane bakki jireenya isaa jechuudha. Maali maqaan Gaamoo isaa kennisiise kun maalidha? Marraabeete jedhan kanatti karaa Angoololaa kana keessatti bakka alama katamaa darbanii gaara guddaa Gamoo jedhu jira jechuudha. Ol ka'aa mana fakkaatu. Gamoo Zagoo jedhu. Zagoo kan jedhu iyyuu isa mataa isaati. Namni biraa namni afaan akkanaa haasa'u bara sana achi hin jiru. Zagoo. Kanaaf naannoo kanatti maqaa Zagoo jedhu kana yookaan maqaa Gamoo yookaan gaara guddaa achi jiru kana naannoo sanatti immoo boolla jira boolla waashaa namni keessa jiraate dur namni keessa jiraate jedhantu jira. Ganda Abdallaa lafa jedhantu naannoo sana jira. Naannoo sana nama Abdallaa jedhamu jaarraa 15ffaa 16ffaa keessa warreen dhufanii karaa sultaaniitii warra ifaat jedhanii isaan waaman kanaan dhufanii namoonni achi qubatanii musliimaas barsiisan jiraatan ta'a. Gamoo otoo hin taane Zagoo kana keessa jiraachuu malaadha. Kun yaada mataa kiyyaati. Yoo achi hin jiraanne immoo Gaamoo keessa jiraachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif jiraachuu hin dandeenye? Namni kun bifa amma ittiin barreeffama isaa arginu kanaan nama Oromoo wajjin waliin galleedha. Saba kana wajjin nama waliin galleedha. Xiyyaarri hin jiru, dooniin hin jiru, wanni ittiin kibba dhaqanii giddugaleessatti yookaan kaabatti ittiin deddeebi'an hin jiru. Teessoon immoo Sarxadingil namni isa wajjiniin gabaasa isaa inni barreessuuf kun teessoon isaanii immoo karaa Dabra Biraan maqaan isaa inni hundeen isaa Liiban yookaan immoo Eebbaa jedhaniini Eebbaa bakka Eebbaa jedhantu jira amma magaalaa sana keessa iyyuu safarri barreeffama irrattis Eebbaa jedha maqaan isaa durii Zaraayii Qoffaa otoo beeta mangistii ittiin hundeessin jecha. Naannoo kana keessa akkamitti deddeebi'ee Gaamoo dhaqee maaliif yeroo sanatti keellaa jira. Oromiyaa keessa keellaa jira jechuudha. Sababni keellaan kun jiraatu waan lamaaf. Tokko namni halaalaa yookaan hin beekamne yoo biyya keessa deemu ta'e dhukkuba fidee dhufa. Dhukkuba horii dhufa, dhukkuba namaa dhufa. Dhukkuba kana ofirraa tiksuudhaaf hakiimiin hin jiru. Namni fakkeenyaaf akka dhukkuba fincaan namaa horiin fuunfatanii namni waan akkas akkasiitiin dhukkuba dhufu jira. Namni beekamaa ta'uu qaba isaan keessa socho'uudhaaf jechuudha. Kanaafuu namni kun bifa amma jiru kanaan immoo uummata kana keessa hin sochoone jechuun Gaamoo hin jiraanne jechuudha. Wanni isa kattaa inni geessisuuf eenyuyyuu beekamaa ta'uu qaba. Namni tokko dhufee guyyaa 2 guyyaa 3tti gosa Oromoo qabata. Gosa Oromoo sanatti gosoomeet gosa sana wajjin jiraata malee akka amma jedhamu kanatti arrabsaa fi maal gochaa fi seenaa biyya narraa fudhatte jechaa seenaa barreessan uummata sana keessa jiraachuu waan hin danda'amneef namichi hin jiru yookaan yoo jiraate immoo kaaba shawaa bakkee Zagoo yookaan isaan Gamoo kana Zagoo jedhanii Zagoo jedhamee jira. Lafti ammayyuu Zagoo gaara guddicha dheeraa Zagoo taraaraa jedhanii waamu. Ayyaallaa tokko achi keessa jira karaa lama katamaa kanaanii isa kanarratti shakkamaa jechaadha bakki jireenya isaa. Namichi kunoo maal barreessera barreeffama isaa keessatti dhuguma maqaan Oromoo kun eessaa fidee barreesse maqaa akkas jedhee barreesse kana maal irraa fide Oromoon Oromoo eega ofiin jedhe yookaan Galaan ofiin jedhe Macca ofiin jedhe yoo Tuulamoo ofiin jedhe yoo Arsii ofiin jedhe yoo Humbanna ofiin jedhe inni eessaa fide maqaa kana akka seenaa irratti nu barsiisaa turanitti durii maqaa hoggaa lola xumuran hin galla jedhu dhumarratti isarraa ka'eet maqaa kana moggaasee jedhu jedhanii kitaaba seenaa irratti barsiisaa turan karaa biraa immoo gaala horsiisaa
gaala sana waan horsiisu maqaa gaala sanarraa kaasanii maqaan kun dhufeedhanii daree keessatti barsiisonni nutti himaa turan warri istirii barsiisan jechuudha. Eessaa fiddee maqaa kana jedhannee hoggaa gaafan. Haa ta'uuti eenyuun lole fakkeenyaaf dirree lolaa isa kamirratti inni hingallaa yaraa dhaggeeffate fakkeenya. Uummanni kun bar lafaaf wal lolaan turre dhiiroo lafaaf wal lolaan turre daangaa abaluun irraa fudhatee jedhee namni deeffachuuf lolaa ture hin jiru. Kiristaana ta'aa fi kiristaana hin taanuudha. Kiristaanaan fudhannu kiristinnaa fudhattuudha. Aleksaandar the Great fa'aa aadaa addunyaa jijjiiranii harroomaa gochuudhaaf kan xaaraa turan warri liyaatiin warra amma dhaqanii kun biyya fagoo guguddaa biyya akka amma Awurooppaa ta'e hanga Ispeenitti asiin Afrikaa guutuu warri lolee ture aadaa ofii fudhachiisuudhaaf lafa naa kennaa ka jedhu jiru. Lafti maal keessa dhufti? Lafti maal keessa dhufti? Aadaa jijjiirame keessa dhufti. The flag is flowing the cross yookaan immoo maashiin fannoo ittiin kiristinnaa kana hordoftii jedhanii warri Awurooppaa warri kolonii yaadannoo qabu. Isa sana wajjiniin akkuma sana dura otoo sabna addunyaa kanarra jiru kiroosiin alaabaan hordofuudha irratti hojjetame Oromoodha jechuudha. Kanaaf aadaa kana fudhachiisu uummata kana fudhachiisuudhaaf hojjetamaa ture. Wanti lafa naa kennaa lafarraa fudhachuu hojjetame hin jiru beekamaadha. Kanaaf lola isa kam irratti yeroo hingallaa lola booda hingallaadhaan kana dhaga'ee maqaa kana moggaasan mallattoo gaafii jala galuu qabaa. Kanaa miti maddisaa. Akka shakkii kiyyaatti lafti inni keessa socho'e kun lafa galaani jechuudha. Uummata galaan bal'aa galaan guddaa kanarra deemaa ture jechuudha. Yoo socho'es karaa jirruu lafa galaan karaa lumee lafa galaan kalaa galaan amma jedhamu bakkee abboo zuqaalaa bakka irra dhaaban haroo zuqaalaa jedhan gaara cuqqaalaa gubbaa haroo jiru sanarra bataskaana jiraate sana keessa jiraachuu malaa. Kanaafuu galaan isa jedhurraa maqaan kun hin maddine laata gaafiidha kun waan ragaan argamee asirraa maddine jechuu baatus gaala horsiisuu fi lolee hingalla jechuu isa kanadha. Amma fakkeenyaaf lafa karaa dannaba darbanii sokorruu kootuu bira gad darbanii lafa maqaa kanaan waamanii ekelee maalaqaa jedhantu jira. Bakkee dhuma isaanii jechuudha ta'u namata jedhanii waamu maqaa kana waamaniit maalaqaa bakkee uummanni kun itti dhumeedha natti fakkaata. Wanti isaa naannoo sana gajjallaadha. Zagoon kun kan jiru jechuudha. Zagoo yookaan gaara zagoo jedhaniini namichi kun ayyallaa kana keessa jiraachuun isaa shakkiin qabu. Garuu kibbaa dhufee giddugaleessa kana kutee amma lafa kaaba jedhanii lafa Libaanos kana jiru kana hin ta'u. Namichi kun lammii Arabaati. Egaa daa'imummaa isaatti daa'ima xiqqoo dhufee waldibbaa keessatti guddate jedhama. Achirraa gara haayiqiitti ol dhufee akkuma jarri kaan deemaa turan dhufee booda immoo magaalaa kaaba shawaa isa jedhan kana keessatti iddoo sanatti kan inni ture. Kanaafuu iddoon jireenya isaa gonkumayyuu jala murree an beekuu qabnu gamoo yookaan kibba keessa ta'uu hin danda'u. Hin jiraatu yeroo sana keessa deemuu hin danda'u. Seerri akkasitti inni akka socho'u isa godhus hin jiru yeroo sanatti jechuudha. Maaliif namichi kun jibbaa uummata kanarraa qaba. Jibbaa kana baatee sana keessa deemuu hin danda'u. Namichi kun immoo maal barreesseedha amma maal barreessee wanni inni barreessee isaan faajjii godhatanii ittiin godhan kun maal barreesse? Namichi kun gabaasa kan inni godhe maalitti gabaase? Namicha Dingil moo maal jedhan sana namicha sanaaf gabaasa kenne jechuudha. Abbaa Galaadiyoos waan akkasiiti miti. Gabaasa kenne kana maal jedhe? Gabaasa kana laafina warra kiristaanaa jedhe. Amma yaa'ii dhalaa jiru yaa'ii ta'aa jiru. Sabni hin jiru jedhame jira jechuudha. Ani jira jechaa jira. Ani innuu hin jira jedheen barreessin. Kitaaba isaa keessa maqaan amma Amaara jedhu sararri tokko jiraannan dhugumayyuu namichis jira seenanis jira hin jiru. Bakkee hundatti inni kiristaana jedhe malee waan amma namni jedhu kana hin barreessine jechuudha. Isa kanarratti maal jedhee barreesse? Qabxii 10 jabina Oromoo, jabina Gadaa, jabina sirna Gadaa. Qabxii 10 immoo laafina kiristaanaa lafa kaa'e. Akka inni jedhetti uummanni Oromoo Gadaa qaba, Gadaadhaan hoogganama. Gadaan isaa kun immoo wal duraa jinfuudhaan wal ajajaa jedhee barreesse. Oromoon inni maqaa biraatiin jedhe kun jedhe jalqabaatti mucaa dhalattu mucaa jedha ilma jedha isa booda dabaloo jedha isa booda foollee jedha isa booda doorii jedha isa booda namni hoogganaa isaanii immoo abbaa duulaa jedhama abbaa duulaa kana immoo kan gorsu hakookoo jedhama hakookoo akaakaa jechuudha beeka hakookootu kan gorsaa otoo hakookoodhaan hin maratin lola kabilleen dhaqanii jedhe. Egaa akaakaan inni jedhu nama guddaadha Oromoon akaakaa waan jedhu akookoo jedhe jechuudha. Cimina barreesse irra guddaa cimina saba kanaa barreesse jechuudha. Lafti kan kijibni kitaaba sanaa keessa lola iddoo kanaa sa'aatii akkanaa bakka akkanaatti lolanii lafa kana walirraa fudhatan abaluu lafa kanarraa fudhatan jedhu sarara isaa kitaaba isaa keessa hin jiru. Seenaan barreessine waan jennuuf kanaaf jechuudha. Seenaan inni gabaasa
maal taaneeti waan yaadne sanaan qanne jedhanii yeroo gaafatan gabaasa jaraaf barreesse. Kanaafuu kitaabni isaa waan gonkumayyuu seenaadha jedhamee fudhatamee riifaransii ta'uu hin turre. Galteen kitaaba isaa kun immoo amma rakkoo ta'eera akka saba kanaatti. Hunduu maannashaa ka'umsa sana godhata achirraa ka'eeti waan raajus raajee waan tilmaamus tilmaamaa jechaadha. Firaadiinattu. Kanaafuu abbaan baahire goonka arbaa miici yookaan gaamoo keessa hin jiraanne. Kana jala muraa urree wal amansiisuu qabna. Eessa jiraatere kaaba Itoophiyaa keessa bakka tokko jiraateera. Kaaba Itoophiyaa yookaan immoo kaaba shawaa kanatti dhufee jiraateera ta'a. Bakki maqaa isaa kanaan wal qabatee inni gaamoodha jedhamu kun ammayyuu lafti marraabeetee keessa kan jiru zagoo ka jedhamu gamoorraa zagoo ka ta'e jira achi jiraateera ta'a. Kanaafuu kitaabni abbaa baaree addunyaa irrattis waan ragaa nutti ta'u hundumtuu nama baay'atu riifaransii godhate kitaaba barreeffama isaa kana. Zeenaawu Zamaaloo jedhee inni barreesse kana warri adiinis baay'eetirraa rifar godhe. Kanaafuu namichi kun naannoo Oromoo keessa jiraatee seenaa Oromoo qoratee waan qorannoodhaan barreesse waa takka hin qabu. Inni akka hoogganaa duulaa tokkotti akka warra duula wajjin deemee ergetti waan barreessu ta'a. Haa ta'uuti duula inni jedhu kanayyuu lola bakkee akkanaatti bara akkanaa guyyaa akkanaa gosti abaluu gosa abaluutiin lolee abaluu mo'ate kan jedhu waan barreesse hin qabu. Oromoon hoggaa lolu akkanatti lola hoggaa gulufu akkanatti gulufa. Hoggaa manaa bahu akkana godha hoggaa galu akkana godha jedheeti kan inni barreesse jechuudha. Fakkeenya waan inni jedhe keessa Oromoon yeroo lolu irree qabaa jedhe irree isaa kana irree waan qabuuf nama waraanu tokko namicha fardarra jiruu fi farda walitti hodhaa jedhe cimina isaa yeroo barreessu jechuudha. Warri loluun lolaa warri qotuun qotaa warri qe'eegaa jedhee ibsuun isaa adiministireeshinii qaba jechuusaati bulchiisa qabaa jechuusaati. Kanarraan kan hafe miidhaa nama wallolan sanaan miidhaa irra ga'ee barreessera jiraafis jechuudha. Miidhaa akkanaa geessise jedhee sun dhugaa miti bakkee kiristinnaa fudhachuu dideetti Oromoon loleetuma hafe jechuudha. Loleetuma ofirraa hafe sababa sanaan lolli jiraachuu danda'a. Lolli sun immoo qabannaa lafaan turre jechuudha. Lafa narraa fudhachuuf jedhee lafa lolates hin qabu. Lafan sirraa fudhata jedhees lafa fudhate hin qabu. Dura dhufeetuma qe'eeduma isaatti ijaarrate ilma ta'ee intala ta'ee obboleessa ta'ee obboleettii ta'ee hammachuu seera jedhu sanaan dhufee gaafa jedhu dhimma amantii sanaan wal qabatuun aksum irraa kaasee akkasittiin corroqaa waan dhufeef eega humni dhufe immoo gaafiin lafaa ka'eera ta'a sana keessatti abbaan baaree lafa akkasii daangaa akkasii karaa kibbaa dhufanii hin beeku namichi waan inni kun ragaa ta'uu qabu. Kibbaa dhufanii samiin agadaa bu'anii waan beeku hin qabu namichi. Kanaaf kana viidiyoo gabaabduu kanarratti waa'ee namicha kanaa namni irra deebi'ee akka qoratu warri beekus immoo akka waan beeku uummatatti immoo waan namicha kanaa waan dabtaraa kanaa sirriitti namni keenya ilaaluu qaba. Waan baay'ee jedheera yoon jiraadhe seenaa sana yeroo barreessee xumuru yoon jiraadhe waa'ee gadaa roobalee ergeera biifoleen dhufu immoo waan akka godhu abbaan jiru hin barreessaa jedhee deeme. Isa barreessina jedhanii seenaa barreessaa jiru kun amma isa barreessina inni akkana jedhee du'e jedhanii isa barreessaa jiru akkana jedhee du'e inni jedhanii seenaa barreessanii uummata kana Addis Ababaan Finfinneen Oromoo miti Wallaggaan Oromoo miti Asallaan Oromoo miti Arsiin Faxagarii Shawaan Ifaati Raayyaan Angootidha jedhamee kan ka'uuf sababni kana. Kanaaf kana fakkaataa waan hordoftaniif ulfaadhaa jiraadhaa galatooma.